beessani awwayyaa badaginda gurraani nageessumo beekaaf naa jalaa didda abichuu ko abichuu abichuu ko abichuu oromoo ko oromoo sababona sabona oromoo ko oromoo bareedaa ko bareedaa abichuu laga nagaa tokkerra marmarini abichuu laga nagaa tokkerra marmarini lachittuu fayyaa nagaa qoreessi waraanine Aisha Aisha abichuu laga nagaa tokkerra marmarini abichuu laga nagaa tokkerra marmarini lachittuu fayyaa nagaa qoreessi waraanine Aisha Aisha kamise roba bule badafite sangabu salale roba bule badafite sangabu waliso roba bule badafite sangabu jimarra roba bule badafite sangabu walaga roba bule badafite sangabu amboko roba bule badafite sangabu edasi yadam bule garani sangabu Aisha Aisha damama ka damadamu damama ka damadamu enyu kangarre nawamu damama ka damadamu ya bishanara uluga taltalle dakif sauda irri barafuna dawe nati dufe to abjuda hamba bisa lafati hamba manne gototati damama ka damadamu enyu kangarre nawamu gatira bobesani awwayyaa badaginda gurraani nageessumo beekaaf naa jalaa didda abichuu ko abichuu abichuu ko abichuu oromoo ko oromoo sababona sabona oromoo ko oromoo bareedaa ko bareedaa oromoo ko oromoo sababona sabona hojii gaarii waltajjiidhaaf ta'u akkasumas mootu yeedaloo garagaraa kan ceessa garagaraa qaban patanni garagaraa kan qaban qabattee dhufuun kee baay'ee cimina guddaa keeti. Lammata immoo konfidensiin yookaan mootu ofitti amantummaan ani itti waltajjii irratti qabdullee baay'ee gaarii ta'ee natti mul'ate jechuudha. Wanta kan qinaatti ilaale to'annoo sagalee irratti yeroo tokko tokko akkaataa hafuura fudhannaa keetirraa kan ka'e wanni xiqqoo silaa odoo miidhagsuu barbaadu sarkaa to'annoon ala bahu jira. Wantoota akkasiisaniin odoo sirreeffattee gaariidha ta'e yaada. Lammata mootu miidhagina irratti sagalee ornaamentiiwwan garaagaraa qabaa sirriitti miidhagsuu ni dandeessa. Miidhagina irratti yoo sirriitti hojjette gaarii ta'ee eetan yaada. Inni biraa hafuurri baay'ee barbaachisaadha. Gaafa sirbinu hafuura waqtii sirriidhaan quusanne ittiin fayyadamin maal ta'a hojii hojjennu sun nu harkaa balleessaa yookaan nu harkaa laafaa dhufa jechuudha. Humna qabu sun nu harkaa balleessaa. Wantoota akkana kanneen sirreeffachuun barbaachisaadha sin jechuu barbaadeeti akka gorsaatti yoo si ta'e yookaan dabartuu taate. Gara biraatiin waan gaarii ta'e na mul'ate mee hiriyoota kiyya biraa immoo waan jiru fudhachuu dandeetta. Bareechisti nu dhiyeesteerta hubannaan rukuttaan kee baay'ee gaariidha. Isaan dhaggeeffachaa hojjechaa turte kun waan gaariidha. Garuu
waan gaadhaa gaafa sin jedhu hojjetamuu qaba irratti sirriitti hojjetamuu qaba. Fakkeenyaaf humna kee sochiirra qofa ta'uu hin qabu. Fakkeenyaaf gidduutti gaggabde akkas ta'uu hin qabu. Kanaafuu qusattee sirriitti hafuura kee sirriitti fayyadamuu kanatti qabdu kanumaaf. Iskeelicha daangaan sagalee kee hamma ta'e wayii sagalee bareedaa qabda. Garuu maal ta'uu qaba sirriitti shaakaluu qabda. Weellistoota nama baay'ee bakka tokkotti qabattee teessee yoo deemtus yoo teessus qo'achuu qabda jechuudha. Akkasiin goota taanaan bareechiftee waa baay'ee dorgommii kana qofa miti waa baay'ee hojjechuu dandeessa. Kana qabadhu jabaadhu qo'adhu hojjedhu. Seenaa baay'ee bareeda. Galatoomii baay'ee. Akkuma si argeen maaluma nuuf iddee dhuftee yaadaan ture gaariidha. Sochiin kee sagaleen kee sagalee miidhagaa qabda. Garuu maaltu jira beektaa sagalee kee gaafa si keessaa bahu sagaleen gara alaatti gaafa bahu akkuma keessa keenyaa dhufeen baasuu dhiisne miidhagsinee bareechinee baasuu hin dandeenya. Sagalee kee bareedaa kana miidhagsitee osoo hojjettee waan gaarii hojjetta. Filannoo muuziqaa keetii bareedaadha. Waan namatti tolu. Kanaaf irratti hojjechuu qabda. Sochiin kee baay'ee bareedaadha. Garuu sochiin humnaa olii amma ati sagaleedha miti kan dorgomaa jirtu. Garuu sochiin humnaa olii rukuttaa ala si baasuu hin qabu. Rukuttaan kee baay'ee bareedaadha. Hin ajaa'ibsiifatiin nafu. Gara xumuraa garuu gaafa isaan xumuranii naatee dhaabbattee ganaatti itti fufuuf turte natti fakkaatee ture. Kana dagachuu hin qabdu. Garuu gara fuulduraatti sirriitti hojjedhu jabaadhu cimin jedha galatooma.